halkan keessa sa'aatii meeqani beektanii? Sa'a 7:48 osumaan TikTok keessa deemaa jiruutiin viidiyoo takka agarre. Viidiyoo tana achi ilaalame hanga dhumaatti ilaala. Wallaahi akka na kofalchiste ittiin sagaleen itti ol qabaabsaga. Garaana dhukkubsee kaate. Bismillah. Bakka isin bareeddan laalee isa dhungataa jedhan afaati. Filtiriin kuni bakka isin bareeddan laalee isa dhungataa jedhan afaati. Astaghfirullah alazim. Jal'istanii tuma keessa laaltan jiran. Ayye. Viyuu baay'ee argataara meeqa ilaalla. Okay. Bakkummaan bareeduun jiru moo obboleessaa? Keer inshaallah. Filtiriin kuni Astaghfirullah. Addumaan kutu komentii ilaallaa qottaga. Laali afaanitti nozareeni wayyoo garaa koo sitti toleeree gowwaa addaan hin kutuu wayyoo garaan koo halkan sa'aatii 9tti natti dhufte anillee sa'a 7 wayi dhugaa rabbii hanga irraa kolfee hin beeku maqaa gooftaa inni hafuura si kute wayyaa rabbi auzubillahi hin rifadhe yaa inni sitti ol addaan hin kuttulle baga gammaddee seena goosii baase wayyaa rabbii kiyyee dhugaanu garaana dhukkubse. Gowwaan gaafa waa argate dhiisuu hin beeku. Astaghfirullah akkam rifadhe wallaahi afaan walii qabee itti godhan jira. Wayyaa rabbii qabatuma ati maa dhufte as baroo. Ay wallaahi waan gowwaadha tokko si dhungachuu eegallaan si dhiisu. Lakkii hin barbaadu nama dhungatu hin dhiisu kun. Waan takka takka komantumaadha nama kofalchiisa wallaahi. Kakiyya kolfa imimmaan buusee jira. Dhugaanuu garaan na dhukkubii osoo hin koflu. Maali kun gowwaan nama dhungatu gadi nama dhiisu. Eega. Wallaahi. Garuma na dhukkubii wallaahi. maal hojii gadi natti maame konfoonii moo eegee ijoollee kukkutanii fidanii walii ishee addanaa ba'uu didde. Eegeen ijoollee maal? Maal hojii gadi natti. Komantii ilaallaa qottaga. Bismillah. Eegee ijoollee jechuun warra isiniif gale laayikii godha. Okay. Ijoollee eegee qabdi jirti moo? Ijoollee eegee qabdi. Eegiin kaayi. Bilis gaafiin qaba. Eegeen ijoollee maali? Ani beeku dhuga kolfaan na ajjeefte dhuga. Meeshaa warra أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا روك دان لالي دوغا إجولي بيا إساتي إيج إجولي بيا إساتي إيجي كوا يا رب إيجي بدي لانجا دامان نتي بكاتا مي سرتي إلالي مالي دان Kutti haalaati. Maate? Kutti hoolaati. Kutti maal? A'uuzu billaahi mina shayxaan. Maal jettee bicattiin ijoollee biyyee isaati eegee qabanatti warreeftan. Wayyaa rabbii ijoollee isaati eegee qaba. Ijoollee eessaatii eegee qaba yoo jiraadhe ganaa waan baay'ee argaa.
Waya kan dhiiraati moo kan kan dhiiraati moo kan dubaraati? Adda naaf baasi mee deebisee siif laadha. Mee namni akka koo kolfa taa'e kan ijoolletti naadhu siif hin marga. Nyaadhu siifillee ni margaayi. Yaa Rabbi dhugaa eegii qabdi. Ijoolleen mee warri akka koo sagalee ol fuutanii kolfitan. Wayyoo garaa koo wallaahi hin naatinii. Wayyoo garaa koo dhukkube dhugaa. Ijoo kee naadhu. Hojii kee naadhu dhugaa eegi. Dabdi ijoolleen. Eeyyiin kaagalee hattuuttuna. Sagalee ol kaaseen kolfi wallaahi wayi garaa koo. Hojii kee nyaadhu. Hantuuta bakkaatti geeru naadhu. Dhugaa Rabbi osoo hin jaalatiniin kolfe. Wayal keessa. Allahu akbar. Hin naatin dhugaa ani argeen. Wayya garaan na dhukkube. Allahummiiti hin naatin dhugaa ani argaa hin barbaadu jedhan. Argee hin barbaadu. Hin naatinii. Eegeen maali silaa horii bichaatu eegee qaba. Haram galti naadhu. Dhugaa ani ofiin hojjedhee naadhe malee ruuzii hin naadhu. Maashaallah. Naadhu usii si fayyada. Hantuuta maaliidha? Daa'imti eegii qabdi moo? Ayyoon hin beeku. Kan kee eegii qabdi mucaan kee. Maal assoobtaadho. Astaghfirullah. Eegii ijoollee jetti tun dooffaan. Uummanni warra Jimmaa kun uummata gowwaatish. Ara gosa namaa kutaa namaa dhiisaa dhugaa. Ara gaarii miti kisanii. Eegii ijoollee yaa garaa koo. Ijoolleen eegii qabdi jirti moo? Ijoolleen dhumtee haa dhumtuu dhiisi. Ijoolleen eegii qabdii silaa kan abbaan utte silaa awuzu billahi min shayxaani rajiim. Dhugaa Rabbii ani dhugumaan kolfee. Anu garaan arguuf ijoolleen eegii qabdii wallaahi imimmaan buuseen kolfee hojii kee of garaa koo eegii ijoolleeti. Safuudha wallaahi eegii jettee lakkuu jedhiini. Lukkuu jedhiini sanu. Luka jedhiin akkamitti isa? Hantuuta ilma fakkaata. A'uudhu billahi min shayxaan kan re'ee. Hojii kee waaqa eega ijoollee gatii hin naatin. Hojii kee waaqa eegee ijoollee gatii hin naatin. Kan mucayyoo kan kolfachiisisee hin jiru. Garaan na dhukkubee anuu dhugaa. Ammaas viidiyoo biraa takkaan arge kottaa. Salaamu alaikum. Waalaikum Assalaamu alaikum. salaam. Ismee seenaa ogole. Hammaam. Maal jechuudha yeroo meeqaan dhageeffadha? Hayyee. Ismee seenaa itti hayyee maal jetti? Mimsaaya. Okay. Futuura. Hayyee. Shukura. Hayyee. Salaamu alaikum. Assalaamu alaikum. Hayyee. Ismee seenaa ogole. Hammaam. Mimsaaya. Futuura. Hayyee. Shukura. Hayyee. Okay. Amma komantii waliin ilaalla kottaa komantii. Hin kolfinaa ijoo isinitti darbaayi. Isinitti dabartiin kolfinaayi. Okay.
Lawal si haa darbu auzu billahi maaloɗa ake kakaka amma isi akkas kana nan kolpa mo nan buhaga goblin mboyin iskuti ati humara kon abdu kam sher natti gode sane mogalake hapo shababa minam ni akka koti wana shan jettu wal dan afa naltukon qophiidha wallahi sagale ol fuudheen kolbe robsa esa badde ga kotto si be maal goota silaa na